Nanti dubbad rawak ayung karena orang macam itu. Orang daya subhana, cintor dosa dia. Waka jirata galaton, waka sedunda kenya rukutte galaton, waka sedu kumarata bonurate galaton, waka sedu fol mite galaton, waka jirata kenya jijite galaton. Cintai, agak susah. Dan ulfin aku berbuat, ulfinnya saja. Ulfin kapan saja? Amin. Akibat anda bisa. Okey lagi ada sepuluh nak tak teman dua anda bisa. Yesus ini mau dia bisa. Bukan aku jalan siapa jawanan sih jadi kamanta. Isakar dan caru aku jita jadi. Dokumen setiap. Waka pada ega masa waka ayo selama nama rotor bani untuk kadibuani aku jita. Amin. Goftan Kenya Yesus Kristus utu garabi yala fandufin dura ergamo jiwangela karahin dulan akan uji caturin bed wakayo ban kota nanaunna erga jara meka namni erga uma meka wakayo ofif miti namu mafi ada turi. Amin. Wakayo gafu manama ume lakadu waratinu wako lakadu waratina manu. Amen. Waktu kau situ rupanya dura nama tuma memo dura bishan tuma aitan bishan dura nama tuma memo dura nama tuma nama laf dura bekilot tuma memo nama tuma bekilot okay. Dura sahabat tu mana sentuhan? Aitan, sahabat sentuh sedih. Dia apa ada? Sih, sentuh mana? Sentuh mana? Sentuhan. Sentuh mana? Bisa bodoh bodoh makan. Bodoh dah. Okay. Isin rambo lang kaya ito, kanadura mo bote mo mamdan. Bote na. Isin may kapat. Maritan. Japan. Ish. Wanta ko asaw mo na chinek. Wakayo. Waran tumahir ka ume tumure bote na mo ume. Amen. Erga na mo may bote. Nangagarbachi sa magtijala may uma may jum. Gaile होते हैं बच्चों के साथ वाकई हो वाक ऑफिस आती फियाल है तो तुंता है वाक आई जोड़ले साथी फियालू आमीन जी रामालो जन्नत है जन इंटू अड्डम केसा ताऊ केसा ले बिशाम को सवाये तुरे बिकिला बाये तो तुरे वतन मावतन नमत तो लंबाये तो तुरे अड्डम वाई ज़बर बाची सुंदर वाकबा Addamin waqayyo siga anjel. Amen. Yoon addamin beeku malee kan kanarra caalu ammayyuu jira jedhaa jirata. Amen. Heewaan addamin kan uumamte addaamtu iyyata galchate miti. Waaqota akka jedhe namni kophaa ta'uunsaa mucaan kun kophaa ta'uunsaa gaarii mite. Jireenyas yoo ta'e isa kanarra caalu. Ulfinas yoo ta'e isa kanarra caalu. Kabata yoo ta'e isa kanarra caalu isa guddaa tokko. Waqayyo qopheesse si fuuldura kaa'eera. Ameen. Maaloo ni jedhadha. Ameen. Isa kanarra caalu iyyaame isa kanarra caalu laamese. Isa kanarra caalu laamese. Ulfina guddaa tokko na fuuldura jedhadha. Addaam yeroo jalqabaa kan biyya lafaa kanarraa du'e namni jalqaba dhalate Addaam kan jalqaba du'e Abel. Mucaasaa jaldubii wala nagaa kan du'i jalqabatti dhufte kan dachaan simatta seeruu jalqabaatti dhiise.
dhiigi dacheen jalqabdes yeroo jalqabaatti bisa. Ijoolleen Addaam inni qonna qotu, inni horii horsiisu, waanuma Waaqayyo isaaf kenne, waanuma harka isaa keessa jiruun Waaqayyoon galateeffachuu dide Qaayel jooraa ta'e. Qaayel qottuudha, Abeel tiffattuudha. Abeel waan Waaqayyo isaa kenne Waaqayyoon galateeffate. Ameen. Situ barbaachisa jedhee naa kenne malee anatu barbaadate waan hin taaneef jedhee galateeffate. Qaayel immoo wanta hin taane funaansa biddee galateeffate. Waaqayyo garuu didi. Ameen. Ani qabeenya si'oota isa caaluu sii kaa'ee jira. Eebba si'oota isa caaluu sii kaa'ee jira. Ati ishee irraa kanarratti maaf ni jedhamtee kufte jedhee kan Qaayeliin didee Qaayel aartee obboleessa isii Abeliin ajjeeftee joortuu taate hafte. Dhaggeeffadhaa. Ijoolleen Addaam akkasa ta'an iyyuu malee ammayyuu Waaqayyo yaada isaan jijjiirre. Ameen. Uumama boqonnaa tokko lakkoofsa 3 irratti Waaqayyo akkas jedhe ifnata godhe. Kuma keessa nabi qola hunduma keessatti qabame ifnata maqaa Yesuus jedha. Jedhame birhaane humna Yesuus jedha. Ifnata gaafa Waaqayyo jedhu dukkanni sin taate. Ifni sin ta'e. Hin ilaale Waaqayyo gargaran si baasa. Ameen. Ifa dukkanatti maal godhe jedha gargar baasee. Ifaan dukkanni walii wajjin hin teessodhe halkan maqaa dukkanaa ifa maqaa guyyaa godhe lama kaa'eedha. Dhaggeeffadhaa. Ammas Waaqayyo isa caalu barbaada. Ameen jedhaa malu jedhana. Waaqayyo har'a isa caalu siif barbaadu. Adeemni bakka addeen beeku anattoo hin badu jedhaa meeyyaati. Isa caaluuttan ce'aa jira natti hin badu dhabise. Waan Waaqayyo hojjetu hundumaa diinni faallaa hojjete. Gaarii Waaqayyo waan hundumaa diinni balleessuudhaaf ka'a. Waan nama dhibu kalariin namootaa adda adda kan ta'e uumama boqonnaa jaallatti. Afaan namootaa adda adda kan ta'e uumama boqonnaa 11 irratti. Seexanni kalarii namaallee bifa namaallee adda adda gochuudhaaf boqonnaa jaallatti jalqabe. Afaan namaa adda adda kan ta'e boqonnaa 11 irratti seexanni ammas addaddummaa uumuuf wanti isheen itti gatteessan jiru. Waaqayyo ammaa akka jedhe ijoollee koo ammayyuu isa caaluun sinii qaban. Amiin jedhaa malu. Hamma kana seexanni isaan miite, hamma kana seexanni isaan qorte, ammayyuu Waaqayyo isa caalu fuula kee jira. Amiin jedhaa malu dabalaati. Nama silaa kana qabu waan caalu tokko si fuula jira abdiin guutatee jedhanii. Yeroo baay'ee namoonni akka jiru kan kuwaasumatti dhume. Waan nama dhibu. Warroonni gadi bu'anii dubartoota namaa booreessanii balleessan illeetu jiranii ijoollee koodha Waaqayyo ammoo isa caaluun jira. Ameen. Boqonnaa 7 irratti Waaqayyo waa murteesse. Uumama boqonnaa 7 irratti saba cubbamtuu kana qaragee ishee fixu. Waaqayyo guddaa. Boqonnaa 7 irratti maaltu uumame bu'aa baay'eetu uumame dur bu'aa baay'een jiru laftuutu diriiraadha. Lafti dhodho'ee bishaanni lafa balleessee gaara abdachaan ta'e akka kanan turre gaarri baay'een akkanan turre. Gara lama sadii caalaa hin turre gaarri beekamaa isaan dur. Hunduu lafti tatarsa'ee bade. Jalloonni baay'een lafarraa dhuman. Ammas ijoolleen warra du'arraa hafanii cubbuutti kuban. Ammas Waaqayyo kan jedhe ammas abdiin kutatinaa waan caalu jira. Ameen. Adeemni bakka jedhu beeku argachuu olkaas ammas abdiin kutatin waan caalu jira jedha Waaqayyo. Iyyaa takka jira abdiin kutadhu waan caalutu jira dhaabis. Kan kanarra caalu arguuf jirtaati. Ameen. Waan nama dhibu ijoolleen abbaarraa mucaa argatanii ijoollee namichaa abbaa wajjin ciisee mucaa argate qomoo tokko balleessanii qomoo warra Mo'aab uumame. Mo'aabonni gaafa hundumtuu abdii kutatee jireenyi isaanii badu ammas Waaqayyo kan jedhe ammas abdiin jira. Ammas akkana caaluu jira. Ammas lafa jirtu akkana na raawwatan jettaniin kaa'inaa kaa'aa deemaa itti na deemaa dhabe. Waaqayyo Waaqayyo jaalu. Namoonni Waaqayyo Musee kaase Abrahaamiin ka'e Museen ka'e namoonni hundumtuu qajeelina hordofaa dhufan. Qajeelina hordofaa dhufan.
bara Abrahaam ammas diinatu gahe Abimelek mootii jabaan hamtuun irra gattaa'e Waaqayyo kan jedhe ammas wanti guddaan tokko jira nagaa jettee dhaabatin wanti mali bu'uuma boqonnaa 21 lakkoofsa irratti akka jedha akkuma dubbate Waaqayyo Saaraa yaadateedha Waaqayyo diina kee yaadatu suma yaadata Rabbiin jedhadhaasi nama Saaraa qabe jedhe Waaqayyo diina kee yaadatu suma yaadata Ameen akkuma dubbate Ameen ammas Abrahaamiif Looxi dubbii walitti kaasan Abrahaamiif Looxi wal lolan Waaqayyo guddaan ammas Waaqayyo isiniin dhumeen jedhe ammas ulfina caalu jira Waaqayyo ijoollee haala nuu mijeessa malee nu miidhu adeemsa bakka dubbadhu gara dhumaatti dhufaa ammas isa caalutu jira mana kee isa kamtu jira Abrahaamiif Looxi wal lolanii gargar ba'an okay Manu Abraham keessatti immoo dubbiin kaya gaarii Saaraan wallalte okay maayini pinigee deebi'aan kun maayini qoromsee deebi'aan kun Waaqayyo si raawwate jedhe ammayyuu isa caalutu jira ulfinne Amin jedhaa maaloo wala baaruutu dhufe Saaraan akka jette Abrahaamiin ana dhiintee hojjettu sireera raffifattette ana ofitti qabuun indee hojjettu ofitti qabde anaaf si gidduutti Waaqayyo afanadu jette mana keessatti dubbiin ka'e Abraham gaafa abdii godhatuuf jedhu Waaqayyo majjeen lakkii jabaan Ameen ammas waan caalu ulfina tokko jira annamaan eenyu bakka jedhu beeku nama suuraan qabu Waaqayyo gooftaan macha ammas jabaadhu siin jedhe isa caalutu jira siin jedhe Ameen itti fufee bara Yaaqoob faatu dhufe bara Yaaqoobii fi bara Esawu bara dhiphisaadha Esawu fi Yaaqoob wallolaan ijoollee mucaa Yisihaaq garaa keessatti dubbii kaasan warri kutan maal namni garaa keessatti wal lolaatu biyyatti hin dhufin isin ola barratti wal loltu isaan immoo garaa keessatti jalqaban hin danda'amani gaafa dhalattullee koomee walii qabattee haaftee dhalattu dubbiin ka'e mana wal ari'anii wal baasan Yaaqoob guyyaa tokko tuuba qatuu karaarra bule namoonni tuuba qachaa jirtanii karaarra bultan dhaggeeffadhaa Ameen ituma ciisuu mul'ata guddaa tokko fuudhe gaafachi ulaaba nama argu dubbiin kun isa dubbata achitti Yaaqoob kan arge ulaaba namaa ergamoonni maslaaleedhaan irra ba'anii ol ba'an gadi deebi'an arge asitti immoo maslaaleen karaan eenyudha jedhan karaan Yesuusidha Ameen achitti yaabbannoo jedhe yaabbannoo maslaalee jedhe asitti immoo ilma namaati maslaaleen sunuudha Ameen inni isaa irra ba'anii ol ba'anii gadi deebi'an sunu ilma namaati jedha Wangeelli Yohaannis boqonnaan tokko lakkoofsa 50 kun Yaaqoob gaafachi ka'ee mul'ata abjootu woo as malee Waaqayyo nama as Waaqayyo malee namni jiru amin jedhaa malee jedhana iyyaati anaa wajjin jedha amina walaati Waaqayyo malee homtuu hin jiru waa eenyu nama akkasi barana Waaqayyo si wajjin jiraachuun isaa beekamu dabalaati amin jedha jedhana Waaqayyo mana kee wajjin jiraachuun isaa beekamu Yaaqoob mana ormaatti galee waggaa 20 kan siraa hojjete durbi dhiyaana manaa sargatee qabeenya sargatee gaafa abdii kutatu noo isa caalu jira ana inni bakka jedhu beeku isa caalutu jira matolee kunaa qabadhaa isa caalu nu arguuf jirtaati isa kanatti dhiphatin Ameen jettanii isin ammaati birri 100 hattuu yoo si hatte 200 hojjechuuf 200 argachuuf hojjedhu malee waa'ee 100 deebitee yaadate waan tokkos ni dhaama waan na fayyade tokko yoo billee ta'e yoo waan keessa dabartan persentii 5 ala deebitanii yaadatina waan keessa dabartan persentii 5 ala cimma yaadatina yoo si fayyaddi taate sheeyyu waan si fayyaddu akkana achi sadan be yaadattee boo isa se fuulduraatti fiigi Amin jedhaase namoota baay'een yeroo malee kan dulloomtan yeroo malee cawgaarraa kan sin ajjeese yeroo malee harrii kan yaaftan isini waama darbee sin rakkisa waama darbee teessanii yaachuu wayii gudee ayyee dhaabata sanaa eenyitu iyyita malee maal gootani Ameen maal godhummaa koo wanti godhan jira hin jiru akkana ergaa sagalee Waaqayyoon kan jedhe waan darbeetti maaliin hidhaa
yaada keessanii dhidhaan waaqayyo waan haaraan godha. Yaani koo waan sanan dhumaa gaafa dhiphatu waaqayyo akka jalii ameen. Yaa'ikoo bisa dadhabbii laban la dadhabbii keessa dhugatallee abbaa bibbi abbaa kee biraa dhaqii biraa soo baqattee baatellee waan caalu jira dhiisu. Yaa'ikoo tanagaan ga'ee gaafa obsee taa'u ijoollee Yaa'ikoo immoo walitti qaban. Ijoollee Yaa'ikoo obboleessa gurguranii bishaan keenya bineensa nyaata jedhanii hoduu odeessanii hoduu masabara kanaa fakkaatu wal keessa fidan nama jirutu bineensa nyaata jedhanii gadhiisan wayyaa isaatti gadi banii gadhiisan dhuguma bineensa hamaatu bishaan koo nyaate jedhan bineensitu nyaati sobanii wal hamachuu sobanii du'eera jechuun sobanii cabdeetti jechuun walirratti dhufe manni Yaa'ikoo bichee qabe manni Yoosef biyya ormaatti gale waaqayyoon masraqee karaa Yoosefin immoo yaada biraa tokko fide. Ameen. Mootii taate isa caalutti dabarte malee amma sabdii kutatin jedhe. Eenyu bakka hin jedhu beeku mee isa caalu na fuuldoo jira dhaabesi. Gurguramaa biyya ormaatti gale horiitti hidhame oofamuun waaqayyo mootii taata. Nama isaatti galagaliitii ergaan kun na fakkaata. Ani nama homaa hin qabne waaqayyo mootii taata naan jedhaa jira. Yoo warraa maachiinka. Ameen. Inni gaalatti hidhamee biyya ormaatti gurguramee haati manaa mootii akka barbaadde gootee maqaa balleessitee mana hidhaatti gad darbattee mataa irratti diimatee ta'a waaqayyo majjeen ulfina caalu tokko si fuuldura jira. Eenyu bakka jedhu beeku fuulli waaqayyo kanatti dubbadhu naan jedha isa caalu si fuuldura jira. Alakkatu fanamaa isa damma gartee bu'aa jirtu kana miti. Isa damma gartee dhiphachaa jirtu kana miti. Isa damma gartee gara dubartu wallaalte kana miti. Yemashaalee kibur. Isa caalu gara dabalaati. Dabala isa caalu. Eenyuun eeggachaa jira? Ana eeggachaa jira. Yoosef dhiisi. Garri tokko jira. Ameen. Waaqayyo akkuma jedhe ijoollee dubbii galagalchee Yoosefin teessumarra kaa'e. Yoosef obboleessa isaa Biniyaamiin akka barbaadatu godhe ijoollee barra ofirra darbanitti fira barbaadanu jira. Ameen jedhadha. Ofirra darbanii waaqoo nama yaadatee lafaa nama kaasee harka namaatii nama baasee mana namaatii nama baasee bara itti fila kee barbaadu. Iskeel boqonnaa 37 dubbiftaniittu laata? Gaafa waaqoo dubbatu lafee ishee barbaadde jedha. Fira lafeetu lafee gateef lafee kee kan gatte jirta lafeen fira ijoollee. Ameen. Haalli mijachuu dinnaan yeroo mijachuu dinnaan lafeen lafee gate. Gaafa sagaleen dhufu garuu lafeetu eessume adaadhe jettee wal barbaadutti kaate. Waaqayyo farda waa sirra buuse isa caalu sitti agarsiise. Hangafa siyaa taasisu. Haalleluuyaa. Jedhaa warra jirtan haalleluuyaa. Dhaggeeffadhaa. Baran dhufe ammas sunis ta'ee gurguramuun waggaa dheeraa sunis raawwattee saba Israa'el achuma taa'e. Waaqayyoon agarta. Dhibbinni dhufe. Seera ba'uu boqonnaa lama ol haltan Israa'el irratti seerri cimte dhibbinni cimte mootii Yoosefin hin beekneen ka'e ammas kaballaan itti buufe ammas dhiidichi itti buufe ammas boo'ichi itti buufe. Waaqayyo akka jedhe hizbee ameen. Ammas abdiin kutatti isa caalu fuuldura kee jira. Nama isaatti galee ulfina caalu si fuuldura jira. Galanni waaqayyo bira ta'u. Biyyaatti dhiphina sharraa kanaalee abdiin kutadhu dhaabese. Gadaan jiraadha dhaabese. Gadaan toora dhaabese. An salphinaaf yeroo qaba dhaabese. Ulfina caalu na fuuldura jira dhaabese. Gaafa sabi wayyoo jedhe waaqayyo akka jedhe ani gadi qabamu saba koo argeera. Warra biyya Gibxi jiran kana niyyi isaanis bira gaheera. Ameen. Waaqayyo koo bira gaayye. Museen dhalatu immoo seerri mootummaa komaandii boostii ta'e dhiira jeesaa jedhan baruma dhiira jeesaa jedhan dhiirri dhalate. Ammas dhiirri dhalatu maqaa Yesuusiin. Sunis ta'ee kunis ta'ee Museen lagatti gatame. Haati gattee abbaan gatee obboleessi gatee abdii kutanna Museen waaqayyoon isa caalu jira. Ganaa saba koo dura buutuu taatan. Museen mana ormaatti guddatee anuuf ga'eera jedhee gamanni karaarra deemu qomoodhuma isaa walloltu warqe tokko qomoo isaa lola qomoo isaa wallolti ilaalee warra qomoo isaa lola ni ajjeesee dhoksee qomoo isaa waan godhu wallaale ijoollee isin immoo maa walloltu. Musee saaxilanii mana namaatti adeemu mana biyyuutti galee harka namaatti galee boo'icheetti galee horiitti sutti gaafa gattaa waaqayyo akka jedhe ammayyuu isa caalu jira.
Ani malee bakka jiru beeku ala asatti galii godha waaqayyo siif argaa jiru. Lafatti nagarre tokko waaqayyo siif argaa jiru. Biyyatti nagarre tokko. Manatti nagarre tokko. Eebbatti nagarre tokko waaqayyo siif argaa jiru. Museen ishee waaqa dhaga'ee ga'e. Seera bahuu boqonnaa garaa furra qosa deezaatti maal ta'e waaqayyo Musee waaqayyo yeroo koo ga'eedhaa saba koo na yaadadhaa sabni koo karaa kee garbummaadhaa ba'aa ani ammatti kana Museen ishii gooftaa koo jedha keessa ba'an akka jedhu waaqayyo gooftaan maccaa isinii kas nan baasa jedhaa guyyaa waaqayyo sin baasa jedhe dubbiin dhufte. Achi hojiitti dabalamee dhoqqee dhiituutti dabalamee reebichi itti dabalamee Musee waaqayyo sin baasa jennaan tumiisi ta'e isa waaqayyo jedhe ta'uu didee. Kan waaqayyo jedhe sin baasaadha kan ta'e tumiisa. Kan waaqayyo jedhe sin baasaadha kan ta'e hojiitti dabaluudha. Sabi Musee jibbe. Museen gaaffii keessa gale sabi gaaffii keessa gale waaqayyo immoo kan jedhe kunis ta'e sunis ta'e amma yoo ulfina caalu si fuuldura jedhe. Ameen. Galateeffadhaa. Bara Iyyaasuu yaa galateeffadhaa. Mee isaatti gale sunis ta'e kunis ta'e. Bicara tokko si fuuldura jiraani. Damma beektu. Damma beektan. Mina damma beektan. Bunu mika isaan jirtu. Asuma jirtu. Mina gaarte. Mina gaara. Barri Iyyaasuus gaafa dhufu qoromsa dhufe lola dhufe dubbiin dhufe lolachiin ka'e asiin ka'e barri Iyyaasuu abulchaa ta'e barra boota firdii dhufe firdiidhaan namni wal bulchuu jalqabe. Jadi waaqayyo saba koo ammayyuu waan caalu jira kana keessatti sinnisu. Ameen. Sabi abbootii firdii kun dhugaa jalaa callu nama qaaluu dhatte. Qaaluu waa itti muu jalqabnaan qoye nama waa isiimuu barbaaddaa jennaan raajotaan sii kaasale. Raajoonni koo qaaluu bal'eessu bakka qaamneettu. Ameen. Saboonni waaqayyo akka jedhees bakka qaaluu sindatti suma gidduu annama sii kaasa. Ameen. Museen raajiidha akka jara raajii yaadatti raajiin argatne. Saboonni kaan Saamu'eel fan. Ameen. Amma gaafatanii moo deebiin dhufuu jalqabe. Amma gaafatanii moo deebiin dhufuu jalqabe. Waaqayyo raajootaan gargaaramee saba geggeessuu jalqabe. Sabis bara raajootaan diddee amma moo qaalluu isa caaluu isa xinnaan jalqabe akkuma raajii guddaa raajii xinnaan raajii guddaa dhibbaan nagarallee. Ameen. Nama foonii ta'ee akaasitee raajii guddaa namni jedhamu hin jiru yoomiyyuu. What is major about it? Wanta akkasii hin jiru. Raajii guddaa jechuun nama bara dheeraa macaafa dheeraa caafedha. Warra akka Isaayyaas Hisqeel macaafa qabiyyee caafallaa caafe raajii guddaadha. Raajii guddaan namni hin jiru. Amma namoota baay'ee raajii guddaa walirraa raajii maxxannoo illee ta'e mi'ootuma baranash. Waaqayyo nama gargaara. Macaafa qulqulluu keessa raajiin iddoo lamatti qoodamu raajii guddaa raajii xiqqaadha. Raajii xiqqaa itti Obaadiyaa fa'i warra chaapter tokko itti caafan boqonnaa tokko warra qaban jechuudha. Warra raajoonni gurguddaan Hisqeel fa'i Daani'eel fa'i akka seera macaafaatti raajonni gurguddoo shantu jiru. Isaan immoo Eliyaas fa'i Eelsaa fa'i Musee fa'i Iyyesuus fa'i raajii guddaa warra jedhaman kutaa lama qabu isaan. Raajonni kun hin kaane egaa raajonnis kaane amma jegaa raajiin ana caalaa waan nama dhibu tokkoffaa Saamu'eel boqonnaa 28 lakkoofsa 10 irratti utuu raajii waaqayyoo jiru mootiin biyya bulchu gara qaalluu dhaqee utuu raajii waaqayyoo jiru dhaqee kan dubbachiiftuu gaafate eebagaansa Saa'ol iski dhaqeetu kan dubbachiiftuu gaafate maaloo Saamu'eel immoo reeffa sanaa kaasi waan gaafadhae bara namni waaqayyoo jirutti gargaaramuu didee gaafa namni waaqayyoo jiru immoo reeffa namaa eegaraa gaafachuu gahe sabi na bulchaa jee saboota daawwitu kan jedhan waaqayyoo guddaadha. Daawwit gaafa ka'uun waan tokkoon fuulleffate Daawwit eebba malee deebisu irratti fuulleffate burqaa malee deebisu irratti fuulleffate jireenya malee deebisu irratti fuulleffate ammayyuu saba gurjaa dhaggeeffadhaa gara saboota wanta tokko sitti dubbadhaa waaqayyo akka jedhe. Ameen. Ammas saba kana isa caalutti agarsiisuuf tokkichi ilma kolee ta'e. Ameen. Abrahaamis kaase, Yaaqoobis kaase, Yoosefis kaase, Musees kaase, wal dhaga'uu didan raajoonnis ka'anii kunis hin dhaga'amne. Ameen. Amma tokkichi ilma koo ergee carraa dhumaa isaanii kenna. Saba waaqayyo duuteetti asin jedhe.
cabdeeta si jedhe isa caalu si fuuldura jira. Namoonni cubbuu keessa jirtan waaqayyo akka jedha deebi'aa waan caalu tokko si fuuldura jira. Namoonni abdii kudhatan akka jedha jabaadhaa waan caalu tokko si fuuldura jira. Sa'ee boqonnaa 9 lakkoofsa 2 irratti saba dukkana keessa jiru kanaaf ifin ba'a jedhe Waaqayyo. Ifi mana kee qabu. Waaqayyotu jedhe ጨለማ ውስጥ ያሉ ህዝብ አሜን ሰባ አስላላለት dukkana sabako aslalanga dukkana sabako aslalanga dukkana sabako kana malin basa an ifan basa di Waaqayyo. Ammayyu Waaqayyo ifan barbaada. Haleluya. Ifan mana kee barbaada. Ammayyu Waaqa kabisiya ifan dukkana jira. Jireenya dukkana ibsuudhaaf. Ammayyu Amen. Ifinu masa. Gabadu. Sabundu ifa ega. Yom jira. Waan nama dhibu garaa kan nama nyaatu. Sabatu qabu abdii kutate. Saba Israa'el. Isaanis boqonnaa 6 lakkoofsa 1 irratti paarlamaa waaman. Paarlamaa guddaa waamaniitu jara Waaqayyoos dubbatee raawwachuu dideedhan. Isa caalu jira jedhee nu gochuu dideedhan. Amma gurguramuu sabii gurguramnee irraa jedhan. Afuraffaa sabii lanaa immoo eenyutu nu bitaa? Nama nu bitu nu barbaada jedhan. Isaan gidduudhaa shanxaree gaabii sadachafate. Isaayyaas ka'ee dhaabate. Ani mul'atan argaa jira. Ameen. Paarlamaa keessatti ifi kee dhufeera jedha Waaqayyo gooftaan macha. Wayyo amin jedha iyyaati. Isa baranaa hin gurguramtu anis hin yaadadha jedha Waaqayyo gooftaan. Gama Isaayyaas jedhu paarlamaan jedhamu. Eenyutu nu bitaadha ijoon qaala gubaa'ee isaanii. Amma Waaqayyoon jettu nu kennu Waaqayyo garuu sammilanaa eenyutu hin kennu ofiin sii kaan. Wanda mani Waaqayyo kan jedhe ifi kee dhufeera kan nuti kan mataa keeti. Amin jedhama. Namni galagala ifi kee dhufeera jedhame. Arrasumatu farqa. Neekayyoon arrasumatu farqa. Namni ati arrasumatu farqa jedhe. Sumatu yaadatamaa jedhe. Ifuma kan kee dhufaa jedhe. Kan namaan hedduu jedhe. Kanuma kee bartaa jedhe. Inni tokko biyya Naajeriyaatti namoota dubbii kakaase waldaa guutuu jeeqamu. Paastoriin guyyaa tokko haareetu Waaqayyo gooftaan macha akka jedhee nama waldaa kana jeequ torbanarraa nan baasa jedhee. Nama wal jeequ torbanarraa nan baasa jedhee. Maal jennaan saatiin reeffa baadurra kaayii hunduu gaafa siiba hunduu saatii reeffa ol qabee ilaalu saatii kana keessatti namni of arge. Namicha abbaan dubbii jedhee Waaqni keessa mastaayitii ciibsi. Namni dhugaa basaatii reeffa barkatti godhee gadi ilaalu eenyu arga? Maaltu keessa ciisee? Mastaayitii torban maastariin achi as bahee abbaan dubbii barameera fakkaataa innaan hundu'ee bakkaan kana kakkee hundu ana hunduu nama arge moo of arge? Baay'ee amma tokko fagartee okko salphaadha Waaqayyo akka jedhe kanuma kee jira taa'e. Maal ofiin jedha? Ifni kee dhufeera kan kee kanuma kee kan namaan eegin nama sana gara kanuma keetu jiraati kan namaan eegin siin jedha Waaqayyo. Kan kee dhufeera. Sabni keenya hin danda'amtu saba Israa'el. Saba Israa'el qomoon baay'ee isaa warra kushi hin danda'amani. Amma si sabi teessee waa mari'atti indagana qaala gubaa'ee qabanna. Jira dhatteenna Oromoo keessaa namni fira qabu jira jette. Nama beektan qabdu biiroo keessaa achi nama beektan qabdu asii nama beektan qabdu itti nuu bilbilaa ka'a. Nama Waaqayyoon ilaale. Ameen. Isaanis boqonnaa 60 lakkoofsa 8 irratti dhagaye. Israa'el ameen. Si'achi eenyurraa waan eegin jedhe. Anuma tu sintare. Si'achi aduun ifa sibiilaatti. Urji ani Waaqayyo garuu ibsaa barabaraan seetaa. Aduun ijoollee abbaadhaan fira bu'aati. Abbaadhaan fira karaa bu'aati. Ji'aadhaan fira karaa haadhaati. Karaa haadhaas waan eegin. Karaa abbaas waan eegin. Ameen. Ani Waaqayyo. Hallelujah.
lakkoofsa gosa galee jennaan dubbisa gosa saddeet gosa gal Isaayaas boqonnaa 60 lakkoofsa gosa saddeet gosa gal eenyu argate? An argate Si'achi sagalee humnaa namarratti ta'u biyya keessatti hin dhaga'amu. Isaayaas 60 gosa saddeet Si'achi sagalee humnaa namarratti ka'u biyya keessatti hin dhaga'amu. Midhaan yookiis balleessaan daarii biyya keessatti hin argamu. Kelloota mandara kee fayyina. Balbaloota kee galata jettee moggaaftu. Ani Waaqayyo ibsaa bara baraa siif nan ta'a. Ulfina kootu ifa kee ta'a malee. Si'achi guyyaa biiftuun. Halkanis jiimni. Ifa siif hin laatan maal fiddaa? Ani garuu siif hin ta'a. Namni argaa Waaqayyo gudii fidaa jira. Itti Waaqayyo gudii fidaa jira. Kanaafas kanaadhaas waan eegini. Ani hunduma isaa siif hin ta'aati. Anuma irratti urgatti siin jedha Waaqayyo. Si'achi adummaa hin ta'a. Jiyoo abbaan maal si gargaaru dhiisuu danda'aatis an garuu siif hin ta'a. Sabni kun ammayyuu maal jechuu barbaade Waaqayyo? Waaqayyo jiru maal jechuu barbaade qaba? Egaa sin deebi'a. Waggaa dheeraa booddee ifi hin dhufe. Ulfinni hin dhufe. Yesuus Kiristoos gara biyya lafaa gaafa dhufuus amma isa caalu ta'ee mul'anne. Namni isa caalu jettan nama iddoo guddaatti argamudha. Namni isa caalu jettan nama sooressaa wajjin adeemudha. Namni isa caalu jettan nama fayyaa wajjin adeemudha. Yesuus gaafa gara biyya lafaa kaa dhufu wantoota 5 akka inni fudhatamne isa godhe. Wantoonni 5 inni hojjete sun 5 immoo hojii wangeelaati. Tokko Yesuus cubbama biratti argama. Nama singattan biratti argama. Mana hiyyeessaa biratti argama. Ameen. Isa caalu hin taane warra abbaan manaa irraa mana isaanii dhaqa. Haadha hiyyeessaa mana dhaqa. Dhukkubsataa bira dhaqa. Laga dhukkubsataa ciisu dhaqaa isee baachisiisa. Isa caalu ta'ee mul'anne saba kanatti. Waaqayyo guddaadha. Yesuus amma mana kee haa dhufu. Ameen jedhamaa dhufu. Amma isa caaluudha yoo jennaan namni tokko kortuma kool isaa eeggatee gaarii qabaatee lafa gaarii hoteela gaariitti argame nama guddaadha jedhu. Yesuus kana hin goone. Akkuma mata kanaa ministeeriin keenya gadi qabee ijoollee wajjin haasa'u kana godhe Yesuus. Kana hin qabe namoonni isa caalu hin seenu. Haadumti isaallee haaduma jalaa iyyuu gadi. Haadumti isaallee wajjin deemtuu irraanfatte. Isa caalu hin taane akkuma nama chooraa wayii of godhe. Jiraataadha Yesuus. Ameen. Nama dhukkubsatu bira dhaqee laga dhaqee fayyuu barbaadaa. Ni jedhana. Nama dhukkubsatu laga ciibsu shaayii buna shaayii lamaan jedha. Injera. Waaqa sodaadhaa. Injera jedhu. Isinumti gaafa dhukkubsatan nama keessan gaafa funjettu. Kun immoo laga homtuu hin jiru. Achi maadha. Laga shaayii kun hin jiraadha. Waaqayyo gargaara. Wangeela Maatiyoos boqonnaa 4:29 yoo ilaaltan dubartii ejjitu bira dhaqeetu bishaan dhugaatii naa kenne. Namni dhuma kaa isheen ejjituudha jedhee namni dhiiseera. Yesuus gara harka keetiin dhuga bishaan fideera. Ameen. Akkamitti isa caalu ta'ee mul'ata Yesuus. Kun hunduu aayikii sammuu namaa qabate jireenya namaa qabate bolota. Utuma kanaan jiru iddoo kanatti waatu ta'e. Yesuus Naazreetiin dhaqee jedhame ammas. Ameen. Naazreet jechuun biyya xinnoodha. Naazreet biyya tuffatamtuudha. Naazreet biyya gatii hin qabaanneedha. Namni hunduu gara Naazreetiin gaafa laalu as hin deebi'e lafa asii dubbisa kan dhagaa. Naazreetiin maaltu jira Yesuus dhaqeennaan Naazreetiin waan dinqii tokkotu ba'aa jira. Ameen jedha malee hunduu gungumaa deema. Maali Naazreet albuuda maalii qabdi? Maqaa maalii qabdi? Maqaan samara qabu kunoo tarshees gamas hin tabe. Sun gamana tabe biyyi nagadaa. Maal ta'e biyyennaan namicha isa caalu namatti agarsiisu. Ameen jedha malee namicha isa caalu baatee deemu waan kaatuuma. Mana kee tola garuu namichi kun maqaa Yesuus. Ati maqaan keenyu? Ati maqaan keenyu? Hundumti keessa maqaan keessa natti maal tokkicha? Maqaan keessa deemu? Hundumti keessa ni baay'ee waliin eeginaati. Maqaa dhaame kana duukaa agarru Yesuus. Maqaa keessa hin dhoofne dhala mudii dhagaa.
Ameen. Hunduu saddume. Gootu maalinnaan isa caalu jira Naazreeti waan dinqiibbaa jira. Tu waliin gungumaa deemtutu mamtuu tokkotti dhufe Yesuus. Har'as ni ta'u. Mamtuu tokkotti dhufeetu Naatnaa'el jennaan Rabbi barsiisa nameen taa'ee. Utuu Filiiphoos argee muka jalattan si argee. Lafa itti nama argu. Yoo na tuuti gaafatteetu gola kee keessaa boosuu si arge. Haleluuyaa. Utuu namni si hamatuun si arge. Utuu tina ajjeesi jettuun si arge. Utuu namni si argin ija koos si argeef jedhe Waaqayyo. Haleluuyaa. Mee geeffadha wangeela Yohaannis boqonnaa 1:47 kaasee nan dubbisa. Yesuus utuu Naatnaa'el gara isaa dhufu arge elaa. Ilma Israa'el isa dhugaa isa sabni keessa hin jirre jedhee waa'ee isaa dubbate. Naatnaa'el eessatti na beektaa jedhee isa gaafate. Yesuus immoo deebisee Filiiphiis utuu si waamin muka harbuu jalattan si arge gurbaa. Wayyoo amin jedha maal jedhana. Nama si biraa harka qabi yaadda Waaqayyo achumattuu si argeera jedhu. Amin. Muka jalattan si arge. Ani waan isaan beeku. Manuma keessan si arge. Utuu gungumaa deemtuun si arge. Utuu tobabaatuun si arge. Utuu tina ajjeesi jettuun si arge. Utuu taaksii keessa deemtuun si arge. Utuu taaksii duraa qabdee kadhattuun si arge. Utuu dhagahu bultuun si arge. Lafatti si argeessatu beeka. Ati Filiphisiistu dursee na arge jettee yaadde miti. Anatu si arge dhala koo dursee. An si beekane. Mucaan hinnaye. Ati nagarta gooftaa. Ameen. Ati nagarta. Beela beekisu godhadha. Ati nagarta Waaqa jedhame sun. Akka jetti Aggaar gaafa Saaraan Aggaaritti hojii cimsitee sagalee Waaqayyo. Namni akkasuma hojii namatti cimsa gaafa akkati nuuffitu barbaadu. Gaafa akkati biiroo isaa nuuffitu barbaadu. Gaafa akkati hojii mana isaa nuuffitu barbaadu. Hojii sitti cimsa. Akka isa lachaamte deemtu. Hojii natti cimsite. Deemen jenne baaniin hojii natti cimsite. Jaartii ulfatu daakutti ka'e. Jilbeenfattee daakutti bicaa garaatti baatte. Gaafatti cimu baatee baddee. Utuma isheen baatee deemtu Waaqayyo dhufee Aggaar jedhe. Eessa lattaannaan isa yoo akka jette jarana. Maqaan balleessine Saaraa ishee aca barbaarii. Saaraa ishee rabbaa ishee jenne giiftii koo hojii natti cimsinaan ishee jalaa ba'ee bada jirannaan ansi argeera deebii gale. Ameen ameen. Yaa hin arga jedhaa yaade. Dabala hin arga jedhaa. Maal jedhee gaafa si argennaan deebii gale. Hamman si yaadadhutti waanuma si jedhamu godhe. Ati akkamitti mana ulfinaatti ulfooftee rakkina baqattee dhattee mana salphinaatti deesse. Warri mana Waaqayyootti ulfooftan rakkina sodaattanii biyya lafaatti da'uun naqinaa. Rakkina sodaattanii mana hamaatti da'uun naqinaa. Deebii gali. Ameen. Eessattan gala ansi argeera rakkinichumatti gali. Ansi argeera iddoo macabaa jirtutti gali. Iyyaati Waaqayyo arginaan hin gaa jedhaa mana balaa jira. Galiiti. Waama sin jedham godhi achuma dolfinaa tolfoofte iddoo molfinaa mana Abrahaam nama kakuu tolfoofte achumatti dayinaan jedhe. Dhibbina kana hundumaa danda'anii dolfina keessatti da'uun hin cima. Ari'annaa kana hundumaa danda'anii achumatti da'uun hin cima. Mina isaatiin hin ariifatinii iddoo jirtu kanatti deessaa mul'ata kee. Abdii kutattee deemini waldaa molfinaa keetti deessaa. Amma yoomittan obsa amma yoomittan eega amma yoomittan argeera bakka dhabe jedhaa beeraa Waaqayyo na argeera dhaabesi dabala jedha Waaqayyo na argeera jedhaa Ameen. Muka jalattan si arge. Eega muka jalatti na agarti mana dhiiftee gooftaa. Eega muka jalatti na agarti mana hin jenne ammas waan caaluun si agarsiisa. Amiin jedhaa maal jedha Waaqayyo mana keef kanaa godhu. Iyyaaf keessa jabeeffadhaa akka jedhaan kana booddee ulfina caalu tokko na fuuldura jira abdiin guutuu. Naatnaa'el. Ameen. Amantaalee. Haleluuyaa. Waaqa banamaan si agarsiisan mas. Harka ijoo fuudhii ulaa banamaa jiran cufamu namarratti jedhati.
banamaan sitti mul'atu. Ulaa banamaan sitti mul'atu. Balballi banamaan sitti mul'atu. Mul'atu banamaan sitti mul'atu. Har'a jalqabee banamaa. Haleluuyaa. Naatnaa'el amma immoo cufamaa miti. Kaleessa cufaas rakkise miti. Bara 2011 kana banamaa rakkisa. Banamaa ifitti baay'ata. Kan itti wanti wal achi bana. Maqaa Yesuusin siif haa ta'u. Kan sirraa cufamu dhukkuba, qoraansa, rakkina. Naatnaa'el haleluuyaa. Amma ulaa banamaatu jira jala Waaqayyaa. ሃሌሉያ! ማን ነው የተከፈተ ሰማይ የሚያይ? ይኸው ነው ላበነማ ከነርጉ ትናንት እንጨት ስር የነበረው ሰውየው፣ ትናንት የተጣለ ሰውየው። አሜን። ከቀሌሰሙ ከጀለቱር ሰቀሌሰ ገደሜጣው የተከፈተ ሰማይ የተከፈተ ባሉ ሲፈታው ያራዳ ሃሌሉያ አሜን። እንዲህ ዜና የማን ዜና ጉዳይ ነው? ለፈትት ገተምቲ ከንሲ ፊደው አገኝ አሜን። ለፈትት ቦሴ ከንሲ ባሴ ዋገኝ አሜን። አመሰከጀ አንሲንገት አሜን። ያቲ ሰጫሉና ፉንድሮጅ ለራስ በከይ ሚለከቶቹ ሰው ፍለጫም ተኮነ ፉንድሮጅ ላይ ለቲ አደገን ፍለከጀ አለራፋ ሰየለ ደመሊቲ ወጣዋቀዮ ባቲን ከነማቲን ከነቡል ኩሉቲ ኡላ በነማ ኬሰን ጅራዳ ኢንቲ በርሚቲ ለማን ሰሪዘዲ የኛማ ዘመዘረንደ ኮንሲ በነበረ ላንጂ ለዋቀዩ ጉምሳመቻ ከነ ወደ ጩፋን እንጂ ወደ ዋቀዩ ከነ ከቢያቲ የቢያታ Makaake tikuuti abaluuf kana booddee ulaaba namaati. Makaake tikuuti hin jedhe makaake tikuuti kana booddee abaluuf ulaaba namaa. Maaltu barbaachisa amaluu duwwaa isa caalu jira. Maaloo min jedhaa jedhama. Aneeju bakka jedhu beeku waaqayyo isa caalutu jira. Akka dinni jedhe miti. Akka namni jedhes miti. Akka dhukkubi jedhes miti. Mana kee keessa kana tacaalu. Farmannaa sagalee isaa caalu. Waaqayyo barana diina kee aarsuuf waa mana kee bahu. Amma ishee maraattee biyyaa baddutti. Amma diinonni kee maraattee safara gadhiiftutti. Isheenumaafuu jiraachuu dadhabne ma jedhanitti. Isumaafuu jira abbaa baay'tuu sarara nama jentu. Eenyu akka jedhu beekan. Waaqayyo waan haaraa tokko mana kee irraa haa Mana kana barbaadati kana akka keenjiru warra na dhaaluuf kaate na dhaalchifte warra na cabsuuf kaate cabsite warra na salphisuuf kaate salphifte isa caalu dibata caalu ayyaana caalu yoo fillanna baay'aa yoo maqaan keeti makuma keetiin guu anaa kana itti dibataniitiin maqaan keetti guuti. Amin yetuat. Lalabi kun eenyu hi. Maqaan kee eenyu. Yanti ati bira. Safara keessa baatan ilaalin. Qomoo raadhalatti ilaalin. Lafanutti ilaalin. Ammayyo waan caalu tokkon si barbaada. Amin. Yanti kaga dhugaan kana booda sagalee jajjabina natti bihaan si ga'a adiin meeti. Inni sagalee jajjabina natti si ga'a kana booda. Naati safara keessa baatan ilaalin naati naa'e. Amen. Maatiin argitanii ilaalin isa caalu. Ulaaba namaa tokko sitti agarsiisa. Gaafa ulaaba namaa agartu moo'ine ilma namaa agarte. Rakkina agarta miti. Maaloo amin jedhaa maaloo. Ilaa lakkoofsa 50 dhaggeeffadhaa akka jedha. Wangeelli Yohaanis boqonnaa 1 lakkoofsa 50. Yesus ammas deebisee muka arguu jalatti awwaalan si argisiis jedhee amantaa isaan kanarra kan caaluyyuu arguuf jirtaa jedhe dabalees dhuguun sitti himaa waaqa banamaa
ergamoonni waaqayyo ilma namaa utuu ol ba'anii utuu gadi bu'anii ilmuma namaa agartate. Ergamoota waaqayyo agartate. Maannoo diinii dilii yaalloo kan naante mustaqal siin ala carraa kana kan argate hin jira. Ameen. Ilma namaa arguu isa caalee arguu. Ameen. Uumaa waaqaaf lafa arguu rakkina bira darbanii. Amin jedhama. Dhukkuba bira darbanii. Qaanii bira darbanii. Yeelloo bira darbanii. Ilma waaqaa arganii. Ergamoota waaqayyo arganii wajjin haasa'u. Kana kan caale ma. Ameen. Si isa caalu tokkotu sitti mul'achuu barbaada. Ameen. Ameen jettanii. Ameen. Isa caalu. Isa caalu. Isa caalu. Dabalaan isa caalu dhaabee. Isa caalu. Mee waa tokko tasin deebisa. Aggaar mana Abrahaamii baatee ergama waaqaa sagalee isaa dhageessee isa garte. Ameen. Gaafa Aggaar deebitee mucaa deessee gatamtus ammas ergamichuma dhufe. Ameen. Meeshi waan tokko sin deebise. Iliyaas lafa dhaqu dhabee caakkaatti gale miti. Kadhannaa soomaaf sagada. Damma moggaa nyaatee gogaa horii uffatee waaqayyo wajjin haasa'a. Wanti hundi jala warra rukute. Ameen. Waaqayyo gargaara. Wanti hundi sooma siisteemii waaqayyootti niisi Iliyaasin sooma isinitti agarsiisa. Bara namni hundumatti allaattii waaqa kaasee waaqayyo. Ameen jedhama. Waa ilaalteen na waan caalu jira. Miidhaguma isinitti dubbata. Harraagetti afaan namaan beenu. Harraagetti poostaa illee hin qabaanne, lakkoofsa poostaa hin qabaanne, silkii hin qabaanne. Bataammaanyinnet nyaata baattee yeroo dhuftu geggeessuu waaqayyoo laala. Gooftaan akka jedhe hin duutu. Harraagetti illee taati malee kan abbumamtu. Akka bilkaase. Waan ta'een ta'a malee isa barbaadatu kan hin dhabdooti. Maadoo mijalaasin waan ta'e ta'a malee lafa cabee caba malee lafa dhangalaa malee waaqayyo warra sin boosisu. Iyyaati amin jaalala balaati. Guyyaan tokko jira. Ameen. Waan nama dhibu mootiin sun gaafa ergaatti namitti ergaa sanitti maal fakkaatti jennaan hariilallee muranne wayyaan sellee samaa gogaa wayi uffattee deemti teeba beektu isaatti narree fe'an isaan mudhii isa hidhattee naahaa eheedaa Eliyaas na wali hibal zaaree ajedu har'a nama sirbaatee qabee ajedu har'a dhiimeeti burwaatu taa'e kun Eliyaas tashaabicha ishee wayyaan qabaanne uffata gaarii qabaanne nyaata gaarii qabaanne namiineenye arraajila seenyettu beeka tulluu qarmee irratti galti miti mana dhabee tulluu irratti gala guyyaan tokko akka jiru beeka jiru. Ameen. Hallelujah. Isa caaluutu gundoo jira abdii kutoti. Ameen. Isa caaluutu seegaa jira hin boo'in. Ameen. Nama laaltee hin boo'in. Ameen. Waan nama dhibu namni loltoota 50 erga waaqayyo immoo harraageessaa middeenatti. Harraageessatu nama caale. Bara namni nama jeesu nama barbaaddu bara harraageetti middeen nama barbaaddu. Bara akkasii yoo agarte maal sitti fakkaata si? Kenapa saat gara-gara kecil dan buat sampai bukan aku nak cek kalau lebih kumpul kecil. Lebih kumpul kecil bukan bukan gara-gara ni. Amin. Cantama numnai. Ibadah kau lama. Aja jasani wajib lama curaga. Cantama wajib. Abis ditambah jadi Elias jadi amat terkait. Amin. Dia sekarang kau tiga mana jadi di dalam. Wah itu mampu dan itu kan diwakil tip. Elias ada dengan wah kasih wajib juga. Aku fata keti miti dupin, akhirnya ada keti miti dupin. Kanci gara yang lesat, kanci gara yang lesat. Kapal Indonesia channel. Aja yang mana separu. Lupun namo terfani kasih tenaga mudir kamanu ne. Lupun Kenya yang kapten. Akan jadi wakai Elias jalan jika luka kadi bui lagi. Elias aja kami. Waya macam cara kotota, keba uri kotota pada mau tiruke. Sikit kelanya tim bintang agak ada.
Amin jedha maqasi. Ina kan jadi mul'ati sirri wayyarraan nu foolineeti. Caammarraan nu foolineeti. Akkuma tattaaqadde kana keessi keessa bareedu hineeti. Keessa ilaala waaqayyo hineeti. Bara dammoo isa caalu sitti mul'isa yaadi. Amen. Duftira mateen yaaseen dama moggaa yaatu biddeen kan iyaan. Waaqayyo gooftaan macaa akka jedha ilma duuta malee hin qaatotteetu fi qaatotte. Baay'inaan gara daggalaa gara fuuldura waaqayyo. Amen. Naasaa wajjin haasawu. Mana mootii dhuftee waan nyaattu lakkii hamma guyyaa waaqa gahutti waa'ee na ajaju nyaadhaa. Iliyaas iddoo michootiniitu jiru guyyaa waaqayyo eeguuf achi deebi'e. Eegaa guyyaa waaqa. Jaranaa guyyaan tokko hin dhufe. Amen. Iliyaas jedhe waaqayyo. Kan namni illee taaksii sarfisiisii laattee of bukkeessi kaa'uu hin dandeenye. Lekin esaas sargalla. Maalo minjere balaati. Iyyaati isa caalaa balaati. Namni sarfisii kan sillaan. Makiinaa isaallee gabbinaa kan sin teessifne Iliyaas dhalakoo. Ani garuu konkolaataa abiddaa tanan si fuudhee. Konkolaataan abiddaa mana kee fara badaamu. Isa caalu jira wayyo. Labbee garuu kutibee isa caalu hime. Namni harraageettiin biddeen abidda ijoollee konkolaataa abiddaati yeroo ajjabamu. Maal sitti fakkaata? Adiyyeessa biddeen abiddee jalaa badde. Harraageettiin biddeen abiddee jalaa badde. Isa booddee ergamaan gooftaa biddeen nu jalqabe. Akkaataatti si geggeessu beekama dhagaye. Ameen. Tuma deemuu Iliyaas tombi ishee dhumaan dhagaye. Waaqayyo bara nachiin si haa qabu. Iliyaas jedhe waaqayyo. Ameen. Konkolaataa abiddaatiin ol si fuudhee lafuma ofii jiraadhu si jiraachifadha. Amin maalo. Eelsaan dukaa ga'e. Iliyaas ol butamuun kee ga'eera. Amma simiti jedhe laalame nama gatamaa. Amma simiti carqii keetu barbaadama. Waaqayyo baran akkasii fagoodhu. Ummati Itoophiyaa baran dachee akkasii na jaalladha. Dulle simbeenu biddeen ayyuu sillaan mana kooti shiroo iyyuu nyaattu. Ahun gidhaan teessaa ifoon amma carqiin keeyyuun barbaadamti. Maqaan keeyyuun barbaadamti. Ameen ameen ameen. Akka cholkaasaan abbaa kamiftee waan eenyu akka jedhu beeku. Barana simiti maqaan keeyyuu barbaadamaa haa ta'u. Barana simiti uffanni keeyyuu barbaadamaa haa ta'u. Barana simiti maqaan kee jireenyi kee dubbiin kee barbaadamaa haa ta'u. Wayyoo. Kelaba dudama. Raba chandara diabos. Mancheno ka warri kaleessa bittillelle kennu fididan. Mancheno warri kaleessa bishaanille kennu fididan. Hingodamo hingodu waaqayyo kana. Amma jedhe Iliyaas carqii makee uffatuma kee. Ameen ameen ameen. Haleluuyaa. Iliyaas gaafa konkolaataan abiddaa dhufu. Gaafa jedhu carqii tokko yoo si fayyadde Elsaan carqii qabattee galaana bukkee teesse. Iliyaasin namni hin beekun garuu beekatte. Carqiin kun kan Iliyaas inni sokke. Waaqa Iliyaasii wajjin turteettee gaafa galaanarra buustu. Galaanni koo ani Iliyaasiin beekaam jedhe. Beela'ee isa kaayyoo isaan dhiifne sana beekama. Ameen. Uffannaan mijachuu fidittee uffataaf isa gurguramne beekama. Galaanni kan hin rakkifne jireenyi kan hin rakkifne ol qadadaa keessa taa'ee afaan haaraa kan haasa'u sana an beekaam jette galaanni. Wayyoo argachuu ol fuudhu waaqayyo gooftaan macaa akkasiin jedha an si beeka dhala koo. Wachattuu katabamee jiru madda lafa tuuname kaasu. Eenyu bakka jedhu beekonna kan harkaa fudhadhaa. An si beeka dhala koo. 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 Rakkattanii mul'ata kan hin ganne. Rakkattanii biddeenaan kan hin gurguramne. Rakkattanii jireenya qiddisunaa kan hin ganne. Rakkattanii waan gootan kan hin wallaalle yookaan gara deemtan kan hin wallaalle. Isa caaludha fuuldura jira kan jettan gooftaan macaa akka jedha an si beeka. An si beeka. An si beeka. Bereesa caaluttan si baasa. Kabala caaluttan si baasa. Olkaame Jesus. Enya caalu jedha. Faarfannaa caalu jedha. Galata caalu jedha. Ifannaa eeggachaa jira jedha. Waan nama dhibu.
समर गाले पे रियादार की संबित अगर वक्त तो फूटा बिजू सोच ये तो फड़ी साथ नमः तो कभी तक कौन सा मेरे नरकाज इसरात में वो हागर में बता दिन तक फिनवाल इसरात में वो अमिता अदुनिया का नकंदो अमिता वाल पंजुले कंजरा चिसु दरु काम में नमजुल नमकरा तो बात मानस की दुत्तरक लुफ्ता मचाकर नंजरा अब चंद्र मजरी तरा जिंपल नंजरा उगावा का यो को चलाता दिवे ना काफते हम मसुल चक्कितनिच मिन्नत स्वान मिन्नत थोनौशे मातु तुवे जमातु के मसिन्यतनिच बिजुसो जिंदे सखारम सो नोंद बायला कना मछाय तो ताने करतो बेसाना कन्नांजी अभितनो कते केसो दिरांजी फेरो कते केसो दिरांजी इस चालू तंदवर समले अन्नमो तो कना इंगा तुझे देवागा जोहाना अंधेरा सर्वतेरा हिंदोना लाकने तो शाले लगे ए आयालो बन्ना तोफिच इस पूरा तेर गाली से चालू तोखो ए चालू तोखो हमें चालू तोखो नम भाई तू नबसा लबते अम्मा वल्ला लबित आमीन हम मुगारा मुसबतनिच अकना मच्चा इतु उन्होंने नमने लाइन आदि के सकता के समर गाले तेर गाता जी हालेलुया हालेलुया अबिता नमदा बे मले अबिता नमर राखा सुरम दे मले अदुनिया के सिबिजोल हाले तउडन दे सिम अपना तउडन दाम नमदा बे मले अबिता के सजराम नमदा बे मले आपको फटा शेखा नमिति bala befango kananjeda harigu yana mo sabaye tanjeda harigu yana mo sabaye tanjeda iyame namanna be male wa kakama jera wala sisi ufatana makan nilal manana makan nilal wandana minatu kan nilal mokaji rachu kan nilal agake sabuluna makan nilal jaginawi yesus ambansawi yesus kemudian dah kerana tu mereka apa kerana pun dekat nak dan muda iyaku Yesus sendiri macam rasakan ihun maka saya sudah berbuya satu mahatau buya satu mahatau apa aku nak tembera nama Iyan dua kebana tidak akalias berela ala kandat amala majrani abidi kerati la bahaya nama Iyan dua nama nama Sadi Satu dufa Ada jual bulan Adu kau di kisah Yara korba wakil Yas jeda Poko Nama Sadi Afur Syah Isaduma ini bukan bayada tu Wakalias Ruang sampai kugotan kanan jeda harrawatul fanan jeda pokola sabi tatul fanan jeda isabute la basikas isabute arramada magesa sibas isabute ala tigiri tu gesa sibas tapi kalau kutan ni secalu nerkamalen salbadu jeri achi anum fina calu nerkamalen salbadu magai Yesus ini Pacalu, Farfana calu, untuk ini lalu surat Ramadan, Siti 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 Ramadan. Sampai, cuma sini lalu, dia kembali lalu, itu mata sini lalu. Ini kita calu jadi tu, calu, hebat,
Kalabati gugurraacha raya cabsee kalabati babbareeda duraamin di fakkaatu irra takka maaliifaa waaqayyo kannaan jedhaa fi qabatu kana masa kudha sadii duubi salphina eegaa jiru ani garuu ulfina addaan rakkaa'eera akkasuma hin dandeenye tana waaqayyo akka tokkodhaa hin dandeenye tana waaqayyo ulfina addaatiin yaadadheera jedha ila naannoo kana nama kudha sadiitiin yaadaa eegaa nama yannaa qabas juuka buuna basuuka Koko Nakaba Lama Sari ni Jeremit Sari Gifti Jeremit Nadal Bala Jeremit Sama Sati Jeremit Ya surat kami sudah ke surga Now surat kami sudah ke surga Surat kami sudah ke surga Yada kamu ada, yada kamu ada, yada kamu dah bukan ada harga. Kanada, 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 Kanada. Kanada, Kanada, ada buli akhir sih, ada buli akhir sih. Kamu nak buat apa tu? Kamu akan satu kali Kanada. Apa rasa? Sudah Kanada. Ciao! We are here to love you. We are here to love you. We are la la la. Lama. No, abis dah budak. We are here. We are here. We are here. We are here. Orang yang apa bahasa sini. Agar orang kereta itu merat. Waktu kan dia. Sabi kana vote to tu. Sabi kana vote to tu. Wali kana vote to tu. Orang kana vote to tu. Kamu kana vote to tu. Vote kana vote to tu. Untung mereka kata mereka ini kacau. Beta. Kita jangan ada masalah dia lo. Amin.
Arti ini abis kita berbuat saja. Kalau nama kena nama itu kapal masuk ke sini. Nanti terakhir segera keru ke tempat itu. Yes, ada. Hujan sudah tiba. Pokok.